Lise, Damako yale lise, Damako yale lise, Kanan istole jetti, Sanin istole jetti, Mali muchayo wagni ebise, yale lise, Mali muchayo wagni ebise, Tolandu ema jetta, Kalla garra deemu tola miti, Kobaan bule ma jetta, Kan sibira ciisu nama miti, yale lise, Kanan istole jetti, Sanin istole jetti, Mali muchayo waqni ebbise oo ammas araqee baastu qammas sawyena tamallas Doktor keenya osoo fiildi doktorummaa dhiistee gara weellisummaatti deebite si hawwaata jedhee yaada baay'ee faniidha kanatti hojjette yeroo baay'ee sin hordofaa hedduun nama si dinqisiifatu keessaa isa tokkodhaani. Ajandaan kiyya har'aa kanaa mitiiti gara ajandaa koo jalqabaaf isa ijoo ta'etti kanan dabarsudha. Akkuma beekamu ummanni nafxanyaa yookaan sirna aadaa wistii deebisuudhaaf cinqaman kuni waan hedduun irraan geessisaa jiranii ummata Oromoo irratti kaabaa hanga kibbaatti jechuudha hidhatanii ummata Oromoo guyyaadhaan keessatti gara Wallaggaa kana keessatti jechuudha namoonni guyyaadhaan faannoodhaan ajjeefamaa jiranu lakkoofsi isaanii dabalaa dhufaati jira jechuudha kanaan wal qabatee guyyaa kaleessa faannoon yama tokko malee jechuudha Oromiyaa keessa seene namoota hedduu kan inni ajjeesedha kan miidiyaan gabaasaati jiru jechuudha dhimma kanarrattis waan laallu qabna kanarra darbuudhaan ammoo aktivistiin Amaaraa tokko waa inni jedhame waliin haa caqasu. እስክንድር ነጋን ሙሉ በሙሉ የአማራ ህዝብ ማባረር አለበት። ባህር ዳር ላይ ምግሩ እንዳይደርስ ማድረግ አለበት። እየሸጠን ነው እስክንድር ነጋ። አዲስ አበባ ነች የሚባል ፖለቲካ መቆም አለበት። አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አትሆንም ልትሆን አትችልም። ነገም አናረጋትም። ይሄን ነው ማወቅ ያለብን። አዲስ አበባ አማራ ሲፈቅድ ብቻ ነው ጉራጌው የሚኖርባት። ጀቻ ነምች ኩንጀዴ እስክንድር ነጋ ሲያሳ ኢሳ ኡመኒ አማራ ፍለቹ ደንደውዳ ሂንቀቡ ሰበብኒ ኢሳ እኒኑ ጉርጉራ ጅራ አዲስ አበባን ከን አዲስ አበባ ኦሶ ሂንታኔ ከን ኡመታ አማራ ቆፊቲዳ ቶኮ ሲያስኒ እስክንድር ነጋ ኦፉ kan Addis Abeeti gaafa jennu sabaaf sablammii hedduutu achi keessa jiraata waan ta'eef Addis Abeen kan sabaaf sablammii ta'uu isaati kan inni nutti agarsiisu kanaaf ummanni Amaaraa kana fudhachuu danda'uudha hin qabu Addis Abeen kan Amaaraaf Amaaraa qofittiidha yoo Amaaraan አዲስ አበባ አማራ ሲፈቅድ ብቻ ነው ኦሮሞ የሚኖርባት አዲስ አበባን አማራ ታላቁ የአማራ ህዝብ ሲፈቅድ ብቻ ነው ሶማሌ የሚንቀሳቀስባት አዲስ አበባን ታላቁ የአማራ ህዝብ ሲፈቅድ ብቻ ነው ኢትዮጵያኖች ከተማቸው የሚያረጓት ድሮም የግሌናት ብሎ አያውቅም የሰራት አማራ ነው የቆረቆራት አማራ ነው መዋለ ንዋዩን ያፈሰሰባት የአማራ ታላቁ ህዝብ ነው ሄዱ ቆሳንጀራ ባየ ጉጃዳን ቆሳ በበሬዳ ቆሱት ጅሮ እቹዳ አዲስ አበባ ኬሰ ከንጅራቱ ኡመተ ኦሮሞስ ሃተው ጉራጌስ ሃተው ሲዳሞስ ሃተው ሰባፍ ሰብለሚ ከሙ ሃተው ኡመኒ አማራ ቆፊቲ ዮፍ ኤየሚፍ ቆፋ ማለ ነሚቶኮ ኬስ ጅራቹ ሂንደንደው ሰበብኒ ኢሳ አዲስ አበባን ዮካም ፍንፍኔን handurri oromiyaa kan nuti keenya jennee fi irratti lafee meeqa caccabsaa jirru irratti lubbuu meeqa dhabaa jirru kan Amaaraati jala muraa bara nun jechuutti jiru jechuudha kanaaf ummanni Amaaraa yoo eeyyame qofittiidha Guraageen keessatti kan jiraatu Oromoon keessa kan jiraatu jechuudha sadarkaan jira hangas ga'e jechuudha bara wayyaanee keessa akkas tuffatamee hin beeku afaan guuttatti Addis Ababaan kan Amaaraati jettee hin beektu bara wayyaanee keessa jechuudha mi'a dhaggeeffannu እንኳን እሷን መቀሌን የሰራ አማራ ነው ድሬዳዋን የሰራ አማራ ነው ዛሬ የሚፋልልበትን ናዝሬት አዳማን የሰራ አማራ ነው ዛሬ የሚፋልልበትን ቢሾፍቱን ደብረዘይትን የሰራ አማራ ነው ዛሬ ያወደመውን አጣዬ የሰራው አማራ ነው ዛሬ ያወደመውን ሻሸመኔን የሰራው አማራ ይባላል biyyatti guutummaan guutuutti kan ijaare Amaara saba Amaaraati jechuutti jiru Dredawa kan ijaare Amaaraadha Maqalee kan ijaare Amaaraadha Axaayee kan ijaare Amaaraadha akkasumas ammoo Dabrazayitiin kan ijaare Amaaraadha Bishoftuu kan ijaare Amaaraadha guutummaan guutuutti
biyya Itoophiyaa jedhamtu kanayyuu kan ijaare Amaaraadha jechuutti jiru namichi kun. ነቀምት ዛሬ የሚያጉራሩበትን ኦሮሞዎች የሰራው አማራ ነው። አስመራን ነቀምቴ ሀዳ ኦሮሞን ከን ኮት ጀዴ ዋሜ ቀዱበቱ ከን ሆጀቴ ከን ኢጃሬ አማራዳ ጀድ ወለጋን ከን አማራት ኢሰቃተ ጀቹ ጀልቀበኒ አንማልቱነ ዲበቤክቱ bara wayyaane keessa osoo akkas jedhamne ormannu bulchaa jira jechuun ni dandeenya. Inni kun amma maal akka taane niqatiin jara tuffiin jara sadarkaa kana ga'eeraa jechuudha. Jechuun namarra jechuu qofaanii miti gochaanis agarsiisaa jiru jechuudha. Waan baay'ee hojjetaati jiru. Amaaraa fudhachuudhaaf jecha wanti Rafa Oromiyaa kana fudhachuuf jecha tarsiimoon isaan hin hojjetiniin hin jiru takka bara kamii kaasee jechuudha. Sirni ahadistoota warri leellisan kuni sirna kan lafa Oromoof Oromiyaa kan jedhamtu balleessuudhaaf istiraatiijiin isaan hin fayyadamin hin jiru, shirri isaan hin xaxin hin jiru jechuudha. Naqamteen kan keenyadhaatu jiru ammas. Asmara አማራ ነው። መቀሌን የሰራው አማራ ነው። ዛሬ ዘረኞች የሚንቦጫረቁባትን ኢትዮጵያንም ባጥንቱ ያቆመ አማራ ህዝብ ይባላል። ስለዚህ ዛሬ ዘረኞች ጀቸጀቱ ከነ ቆፈ የሮ ባዬ ጋፈ ሙአተሙ ጀራ አገርሲሰኑ ማልጀሉ ሙአተሙ ጀራ አመና ነው ዘረኞች ጀ ኦፊ ጀራቲ አማራን ማሊ አማራን ዘሪሚቲ ዋሁንደሳ ከነ ከን ኢጃሬ አማራ አጅለኒ ወረካኒ ሞ ዘረኞች ጀቹን ኢሳኒ ወሪኩም ቤኩም ሰቀቡሞ ሂንቀበኒ አን አይ ዶንት ኖ ummata kana akkuma jaarraa abbaa gadaa jedhe yoo hammam barattee jette warra dimokiraasiitti hin amanne warra walqixxummaatti hin amanne warra kotte duudaa yookaan balaayinnati jara qofitti irratti kan amananu qofittiidha warra akka kotte duudaatti yaadanudha sabni amaaraa kun jedhe jaarraa abbaa gadaa jechuudha. Maaliif jennaan jaarraa 21ffaa kana keessa waan baay'ee nutti agarsiisanii jiru. Waan baay'eesaa nama dhukkubsataa wal aansaaf gara ambulaansii keessaa buusanii fuuldura hawaasaa wal ga'anii qaxaqqaxanii lubbuu keessaa baasaniiru. Nama fayyaa lubbuu qabu harkaaf miila isaa gubanii ibiddaan gubaati jiru jechuudha. Namoota hedduu baajaajii keessaa baasanii cafacafanii magaalaa guddaa keessatti bakka mootummaan jirutti bakka hidhattoonni jirutti hidhattoonni miti isaaniituyyuu waan baay'ee hojjetaa turan jechuudha. Kanarra darbee gara Wallaggaa deemanii uummata Oromoo jimlaadhaan ajjeesuutti jiru. Uummata Oromoo mana isaanii irratti gubaa, qabeenya isaanii saamaa, lafa isaanii irratti dhaqanii jechuudha meeshaa hidhatanii namoota hedduu ajjeesaa jiru jechuudha. Sirni ahadistiin jarri leellisan kuni guyyaa guyyaadhaan tatamsa'aa deemaa jira jechuudha. Ilmi isaanii kun maqaa Oromoo dhahatee ilmi isaanii kun wanti inni jaraaf hin godhin hin jiru. Jara gammachiisuudhaaf jecha wanti inni hin gugguufin hin jiru jechuudha. አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነች ማለት እኮ የሁሉም ነች እንደማለት ነው። የአማራ አይደለችም ለማለት በተዘዋዋሪው አዲስ አበባ የመጣው ኢትዮጵያ የሰፋሪው ነች እያሉ ነው። ይሄ ደግሞ አይሆንም። ከነ ምኒልክና ጣይቱ በፊት የቆረቆራት አጼ ዳዊት ይባላል። አጼ ዳዊት የአማራ ንጉስ ነው፣ የኢትዮጵያ ንጉስ ነው። አዲስ አበባ ከ3000 ዓመት በላይ ያላት ታሪካዊ ከተማ ነች። በረራም ትባል ነበር ባንድ ወቅት። ትናንትና አዲስ አበባን ጫካ መንጥሮ ከጣይቱ ጋር አዲስ አበባየን ብለው ስሙ ስለቀየሩት ነው እንጂ አዲስ አበባ በረራ ይባል ነበር። ያኔ ኦሮሞ ከኬንያ አልመጣም። ያኔ ኦሮሞ ከማዳጋስካርም አልመጣም። yeroo minilikiin duratti kan ijaare maqaa isaa dha'ee ture jechuudha. Nama Mikaa'el moo maal jedhamudha kan ijaare Addis Ababaa kan jedhamtu kana jedhe yeroo sanatti ummanni Oromoo yookaan sabni Oromoo jedhamu kun Keeniyaa irraa hin dhufne yeroo sanatti sabni Oromoo jedhamu kun Madagaskar irraa hin dhufne jechuutti jira jechuudha. Sabni Oromoo akkuma isaan jedhanu Madagaskar irraa yookaan Keeniyaa irraa akka dhufetti kan isaan beekanu jechuudha. Ay niqat kana caalaa waan gochuu maal akka jarri nu gochuudhaaf ta'aa jiranu rabbii qofa beeka.
ያኔ ትግሬ ከየመን አልመጣም። ግማሹ ትግሬ ማለት ነው አድዋዎች አሁን የሚዋጉ። ስለዚህ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነች ማለት እኮ የሁሉም ከተማ ነች ማለት እኮ የአማራ አይደለችም ልዩ ጥቅም የኛ ነው እያሉ ኦሮሞ እየፈነጨብን ነው ለማለት ተፈልጎ ነው። ይሄን ነው መግባት ያለበት። የአማራ ወጣት፣ የአማራ ህዝብ፣ የአማራ የአዲስ አበባ ህዝብ ማወቅ ያለበት አዲስ አበባ የኛ አማራዎች መቀመጫ ዋና ከተማ ነች። በሂውንታ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰጠናት ነው የሚባል እንጂ ልዩ ጥቅምህ አብይ አህመድ ዝናሽ ታያቸው ነች። ሽመልስ አብዲሳ ያንተ ገርል ፍሬንድ ነች። ያንተ ልዩ ጥቅም የኦሮሞ ቄሮ ያንተ ልዩ ጥቅም ባህር ዛፍ ዱላህን ልዩ ጥቅም እሱን ተሸክመ ዙር። ቄሮን ኦሮሞ ከንኬ ድርሻን ከንኬ ባህር ዛፍ ጉርሙረት ጉረዱቲ ፊጊ ደጋባ ደዱ ፊጊ ሰደርካ ከነ ኑፍ ከነሜ ቹዳ ቄሮ ኦሮሞ ያኔ ደጋ harka duwwaadhaan ni kumni sanii ol wareegame biyyattii kana biyya jiguudha kaate baaka ol kaaftee utubdee jechuudha. Jarri kun በ11ኛው ሰዓት የሚባለው ነገር አለ አይደለ? yeroo sanatti dhuftee xiqqoos yeroo sanatti sochii kan qabdu ummata qimaanta turte jechuudha. yeroo ummanni oromoo qeerroon oromoo taankii fuuldura rasaasa fuuldura dhaabbattee lubbuu kenniteef jechuudha. wayyaanee fuuldura dhaabbattee wayyaanee biyyaa baastu jarri kun eessa akka jirtu namni eenyuun ni beeka jechuudha. hadda በ11 ሰዓት ላይ wanti hundi isaa kennameefi akka kan abiyyi nuti taphatee nu harrabsiisaa jechuudha. namicha warra ahadistoota warra sirna durii ijaaruudhaaf cinqaman kanaan jechuudha. ga'een qeerroo barzaafi baadhadhu dullaa baadhadhu zooreedha. tuffiin kanaa gadi maaltu jira mene? yaa ummata oromoo kana irratti yoo dammaqne maal irratti dammaqna nuti? አዲስ አበባ እንደነ ዮኒ ማኛ የሚባሉ የሰፈር ልጆች እንደሚዋሩት አይደለም። አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ልትሆናችን ከኛ ጋር ጸባቸው እነዚህ የሰፈር ልጆች በዚህ ምክንያት ነው። ዛሬ ቀሰቅሰዋለሁ እንደገና አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነች የሚለው ፖለቲካ ውሸት ነው። አዲስ አበባ የትግሬም ሊሆን አይችልም፣ የጉራጌም ሊሆን አይችልም፣ የሶማሌም ሊሆን አይችልም፣ የኦሮሞም ሊሆን አይችልም፣ የጉራጌም ሊሆን አይችልም፣ የሲዳማ ሊሆን አይችልም። የማይችል ነገር ነው የምነግርህ። ነገም ሀገር ስንመሰርት አዲስ አበባ እንደፈለግን የምንፈነጭባት ፋኖን አስታጥቀን የምንንጎማለልባት ከተማችን ነች። Kanaqaatu jalqabanii Addis Ababa gaafa biyya ijaarrannee jennu faannoo itti hiisisnee biyya Amaaraa gochuudhaaf qophii akka xumuranii jiranudha. Kan isaan jedhanu sababni isaas meeshaa gurguddaa irratti bitanii uummata Wallaggaa karaa daangaatiin hidhatanii namoota hedduu ajjeesaa jiru. Qabeenya isaanii barbadeessaa jiru. Faannoon uffata yuunifoormii jaraa qabatee kan inni Finfinnee galee Finfinnee keessa jiraataa jiru hedduutu jira jechuudha. Kanaaf dubbiin kun waa tokko amma dhugaa jiru dubbatan malee qaata sochii jalqabanii jechuudha. Kanaaf jennaan uummanni Oromoo namichi kun viidiyoo dheeraadha kan inni dubbate dhimma Addis Ababaa irratti. Addis Ababaan akka kan Amaaraa ta'edha kan inni nutti akeekee jiru. Kanaafuu keenya godhachuudhaaf nuti ammoo afaan qofaan immoo mirga irratti qabnu yookaan lafa kan keenya ta'uusaa falmannee yookaan keenya taasiffanneeti kan keenya jennuuni amma booda keenya jechuun xiqqoo siinii ulfaata sirriidha kan jaraati. Sababni isaas mirgi jaraa kan baay'ee achi keessatti jiraataa jiru jara waan ta'eef kan jaraati jechuun danda'ama. Lafti keenya ta'uun qofa ittiin faayidaan qabu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya namichi viidiyoo hedduudha kan inni dubbatee jedhu sagantaa biraatiin qabadheetiin dhufa waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyyataa nagaatti.